dide jechuu baradhu. Yeroo waan jijjiirama jiruu keetiitiif barbaachisaa hin taane hojjechuuf tole jettu hunda waan barbaachisaa ta'e hojjechuuf dide jedhaa jirta jechuudha. Uftaatee jiruu kan kee jiraachuu barbaadda taanaan wantoota jijjiirama jiruu keetiitiif bu'aa siif hin qabne dide jechuun bu'aa guddaa siif buusa. Jiruu tantee bifa ofii barbaadduun hoogganuu yoo hin dandeenye akkuma bishaan gabatee irraa osoo garanaaf garas daayitu yeroon kee dhumata. Wanti irraanfatamuu hin qabne namoota hundaaf waan hunda ta'uu hin dandeettu. Waanuma hunda yeroo hunda nama hundaaf tola kan jettu yoo ta'e immoo jiruu kan kee dhiiftee kan namaa jiraachuu eegaltee jirta jechuudha. Namni jiruu ofii gatee kan namaa jiraatu immoo eessallee hin gahu. Waan bu'aa siif hin buufneef yeroo kan kee gubdee jireenya kan kee miidhuu irra lakki hin barbaadu dide jechuu baradhu. Jiruu kan kee keessatti wantoota dursa kennuufii qabduu fi kaayyoo kan kee yoomuu hin dagatin. Eessa akka jirtuu fi eessa akka gahuu barbaaddu beeki. Jireenya kan kee fooyyessuuf maal hojjechuu akka qabdu sirriitti adda baafadhu hojjedhu. Jijjiirama jiruu keetiitiif tattaafadhu malee nama kaayyoo mataa isaa hin qabne kan abbummaan arge asiif achi butu hin ta'in. Yoo ofiif hin taane eenyuufillee hin taatu waan ta'eef nama biraatiif ta'uu keetiin dura ofii keetiif ta'i. Nama biraa gammachiisuuf carraaquu keetiin duras of gammachiisi. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ati dide jettee abjuu kan kee dhugoomsuu qofa irratti xiyyeeffattee hojjechuu eegaltu namoonni hedduun sitti gammaduu dhiisuu danda'u. Garuu yoo ati hin jiraanne eenyullee siif hin jiraatu. Akka qaama kan keetii eenyullee siif hin dhukkubsatu. Yoo ati hin tarkaanfanne namuu siif hin tarkaanfatu. Waan ofii hojjechuu qabdu simatu hojjechuu qaba malee eenyullee akka siif hin hojjenne hin irraanfatin. Jiruun kee kan keeti. Eenyunillee gaddisiisuuf hin carraaqin malee kaayyoo keetiif taanaan nama gammachiisuu dhiisuu fi fudhatama dhabuun kee siyaachisuu hin qabu. Hedduu galatoomaa fayyaa naaf ta'a.